Medi waan tokko isinitti hima. Hisdiin kun jedhani warri hayyoota kun yoo himanii hinaaffaa yookiin hisdiin kun jedhan jalqaba namuma nama sanitti hinaafu san keessa isaa guba jedhan laal keessa isaa kana gubee erga bobeessee boodatti wanti inni gadi bahee waa'ee nama sanii irraa dubbatu ibidda jedhan ibidda aaratu afaan isaatiin baha jedhan. Dubbiin namni tokko jibbaa nama sanii qabu hinaaffaa nama sanii qabu miidiyaa irratti dhufee lallabullaa ta'u afaaniin lafarratti illee dubbatu waan dura keessa isaa kana gubee ibidda ta'ee aaratti jijjiiramutu jecha afaanii ta'e afaanii ba'a. Maaliif warroonni maakii irraa jibbaa qaban hisdii qaban kufaatii isii hawwan warra kana dura ofii miidhamaa turan. Jalqaba hinaaffaa fi jibbiinsa isii qabanii miidhamaa turanii amma moonti isaan godhuu danda'an tiktokii gubuudha isii qaamaan waa godhuu hin danda'anii isii arganii waa godhuu humna waan hin qabneef dandeettiin isaanii tiktokii gubuudha dhaqanii tiktokii isii guban. Anan mallee jecha reefu jedhirra isinii deebi'a. Wallaahi wa billaahi yoo tiktokii gubuun dhiirummaa taate yoo tiktokii gubuun oromummaa jabummaa taate kiyyallee itti dabala. Dantaa kiyyaa miti. Maaliif tiktokii nutu guddise malee tiktokii nun guddisne itti hojjannee follow isaa guddisne asin genne borullee hojjannee asin gahuu dandeenya. Wanti guddaan onnee ummataa keessa jiraatudha malee onnee Oromoo keessaa nama baasuu hin danda'an. Ka isaan danda'an gabaa tiktokii keessaa nama baasuu danda'an. Zooree tima xaalle ችግር የለውም deebiteetu matti dhufta. Kanaaf hedduu isin qaanfannee jirra. Hedduu mataa gannu cabsitanii jirtan namoonni sunniin inshallah rabbitti illee isin dabarfannee jirra. Maaliif osoo ustaazni meeqa osoo beekaan Oromoo meeqa asirra jiru gocha xiqqoo akkanaa gara tarkaanfiitti deemuun keessan Oromoo hunda qaanfachiisa waan ta'eef inshallah yoo mucattiin tun guyyaa takkallee Oromoo sagalee taate guyyaa takkallee bakka Oromootti deeggaran guyyaa takkallee bakka Oromoo miskiina itti nyaachisan yoo doolaara 10 irraa qabaate doolaara 10 waliin maaf jalaa gubama biyya baqaa keessatti biyya Oromaa keessatti doolaaruma 10 yoo keessaa qabaat maaf jalaa gubama duwwaa yoo ta'e maaliif jalaa gubama maa diina intala Oromootiimi afaan keessan dubbattanii saba keessanii namni akkamitti dhiiga ofii dhuga deebisee namni akkamitti ufii jaati uf cabsa wallaalummaa fi hisdii hagam gahuudha kun. Kanaaf hedduu isinis saalfannee jira yoo isin guyyaa takkallee Oromoo dhaabattee jiraatte wallaahi lafeen ilmaan Oromoo sun itti raawwata waan biraan jedhu maamee dubbatu. Qoy maamee osoo hin dubbatin dura waan takkan dubbachuu barbaada Nasri. Amma wanti godhuu qabnu yoo deebisullee baatan maaliif ennaan warri TikTok yoo hagartee akkaawuntii namaa without any violation akkanumatti hangartee qilleensarraa kan gabbuusan taate isaanuu seera cabsaa jiran jechuu. Kanaafuu feedbackii hundi keenya akka feedbackii godhuu qabnu irratti viidiyoo hojjenne yoo deebisan taate hanga ammaan kanaa feedbackii karaa garaagaraatiin dhiyeessaa jirra. Karaa kanaanuu yoo dandeenyu taate hundi keenya viidiyoo hojjenne akkaataa itti dalagamu wajjin gama Twitteraatiin akkasuma immoo gama Facebookaatiin mention Facebook irrallee ni jiranii TikTok maali Twitter gubbarlee ni jiran bakka hundi jiran yoo application isaanii keessallee ni jiran gama saniin deemnee report akka godhuu qabu isaanitti jechuudha. Maaliif videoon isaan report godhanii buusan video ishiin react goote muuziqaa irratti sii galee so video muuziqaa irratti react godhame sirna gartee community guideline isaanitti qabuu miti sii galee seera isaanii qabsuu miti. So waan kana gartee they have to re-review akka isaan gartee irra deebi'anii waan kana sirriitti ilaalanii akkaawuntii kana deebisanii godhuu danda'u qabna yookaan ammoo hundi keenya TikTok gubbaa akka galleetti uf laala. Maaliif abbaa fedhe dhufee sa'a fedhetti gruppiin feete ijaaramtee akkaawuntii kan kee TikTok gubbaa si buufti. Sababni isaa afaan Oromoodhaa nama isaaniif qajeellotti isaaniif hiiku waan hin qabneef wanni kun jaaniituma fudhatanii si buusan jechuu. Kanaafuu waan kana irratti gruppiidhaan hojjennaa wal quba qabaannaan isiniin jaa maammee yaada kan keetti fufi galatoomne. Baay'ee galatooma hundumti keessan obboleewwan keenyaa maatiidhaan wal qabsiisee hundi dubbachaa jirtan dhugaa dubbachiisee ta'e jedhe maatiin akka maatiitti namni miidiyaa kanarratti qorame jira ittiin fakkaatu ganni sagalee keenya nuti godhine. Ganni yeroo. Amaame. Bulutuutii fayyadamaa taate Nasri. Lakki maa. Sagalee ganni miyuuti godhe ayyee. Okay. Dalagaaf biraa deemteerta. Gabbuu isaanii rakkoon qabu. Haase.
obboleettiin keenya kun si'a hedduutti deddeebi'ee jira jechuudha. Wanti feesbuukaa waan tiktookaa wal qabatu jechuudha. Yeroo baay'ee akkaawuntii osoo irratti guban dhiibaaf gochuun irra deddeebitee osoo yaaltu akkaawuntii dhumti sibiilu xiqqoo barakatee waggaa tokko qaqqabee jedhe akkaawuntii amma gubate kanadha. Seera tiktookii keessatti jechuudha. Wantoota fooyya'uu qaban baay'ee. Nasri akka wanni hanqee sagalee hanqee muut godhi Nasri ni dandeessa sagalee hanqee muut godhi. Sibira na fakkaata. No Aljazeera biraa miti lakkee Nasri. Ana biraa miti. Nasri bas nagaa tayyaan fixadhee jira waan hundaa'u jettanii ayyaaniin banama biraa galchi baggaa Nasira. Ayyee. Wanti jiru akkaawuntii isii kana jechuudha. Viidiyoo isii riyaakti irratti gootetti fakkeenyaa fi gaayidlaayinsii qaba. Dhaabbanni kamtiyyuu yookaan pilaatfoormiin kamtiyyuu jechuudha. Seera mataa isaa qaba, imaammata mataa isaa qaba. Rule and regulation sooshaal miidiyaa sanii yookaan ammoo dhaabbata sanii jechuudha. Namni hordofne murtee fedhu ofirratti raawwata jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni riipoortii yeroo godhanu siistamoonni riipoortii godhaman kanneen awutoomeetir siistamiidhaan yookaan ammoo dijitalii bifa elektiroonikaaliitiin waan san cheekii godhanii kaanii murtee dabarsuu danda'an jiraachuu danda'a. Kan immoo namootumti riiviyuu godhanu jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf riipoortiin nama sanaa sadarkaa guddaatti kan deemu yoo ta'e jedhe jechuudha. Kanaaf rakkoo tiktookiin qabu inni guddaan namni tokko yommuu rakkoo wayii uumamee isaan immiidiyeetlii vaayuleeshinii jedhanii viidiyoo wayii kaasan disishinii murtee lama siif fidaa tokko agriidhaa fi inni kaan immoo disaagriidhaa akka feesbuukatti. Tiktookiin immoo yoo waan isaan kaasan sana itti namantu ta'ee jedhe yookaan dogoggoraan ka'e jettu sabmiit kan jettu tuqxaa sabmiiti sanarratti irra deebi'anii riiviyuu godhanii dhugumatti viidiyoon keessun seera dhaabbata sanii cabseera yoo ta'e viidiyoo san sirraa kaasanii riikardi vaayuleeshinii riikardii sirratti qabu jechuudha. Hanga meeqaatti hanga afuriitti jechuudha. Riipoorti vaayuleeshiniin kee afurii ol yoo ta'e jedhe restrikshinii sirra kaa'u jechuudha. Restrikshiniin sun sadarkuma badii keetiitiin wal madaala. Fakkeenyaaf viidiyooleen as hojjette riipoortiin sirratti godhamee viidiyoon kee ka'e sun sadarkaa guddaa jechuudha. Namoota miidiyaa kanarratti akka ajjechaa wantoota ulfaatoo ta'an yoo hin taane yakkootuma gurguddoo xiqqoo yoo taate jettee akkati viidiyoon maxxansine guyyoota 10 hanga ji'a tokko si adabuu danda'a yookaan laayivii irratti rakkoo uumtaa jirta yoo ta'e laayivii irratti si adabuu danda'a. Namoonni ammoo yoo xiqqaatee jedhe akkaawuntii foolowarrii isaa 300 ol ta'ee jedhe jechuudha. Salphatti riipoorti godhanii cufsiisuu hin danda'anu. Yookaan ammoo vaayuleeshin riikardii hin qabdu yoo ta'e jedhe yookaan amma dura viidiyoolee hojjettu irratti tiktookiin osoo sirraa kaasu warniingii sirra kaa'ee osoo jiru irra deddeebiidhaan dogoggora hojjetta yoo ta'e jedhe tiktookiin awutomaatikaalii dhaabbatichi osoo riipoortii namni sin godhe ofii isaatis cufuu danda'a. Garuu namoonni baay'inaan maqaa amantaatiin garee ijaarratanii garee yoo xiqqaatee jedhe namoota 15,000 20,000 qabu ijaarratanii Oromoodhuma keessa kan dhokatanii jiran jalqaba irratti hubachuu danda'u qabdu. Yeroo darbee jedhe dhimma amantaatiif yeroo dubbannu keessatti maqaa jijjiirradhee lakkoofsa nama biraatiin keessa seenee jedhe jechuudha. Masqala piroofaayilii godhadhee yeroon kana jedhu amantaa namootaa tuquudhaaf miti. Amantaa kamiifuu kabajan qaba. Amantaan itti amanuuf akkuma kabaju jechuudha. Waan jiru kana dhuguma akka namni jedhamu jedheen keessa galee cheekii godhe. Namni keenya maqaa amantaatiin osoo dubbatu, maqaa amantaatiin osoo deemu, garee ijaarratee Oromoo kaleessa gaafa Oromoon rakkatte waliin jennu Oromoo fuuldura keessan teenyee ijoolleedhuma obboleewwanuma keessan kana isinii wajjiniin maallaqa buusaa Oromoo kana kadhachaa turte kana riipoorti gochuudhaa fi sanuu maqaa amantaatiin irra keessatti waa'ee amantaa barreeffataa masqala irra keessa kaa'aa wantoota akkasii hojjechuun wallaahi waqasaman billaahi baay'ee ol nama qaanfachiisa. Yeroo darbe keessatti dhimma amantaati waan ta'eedhaa fi yeroo sana keessatti ajandaa biraa Oromootti hin fidu jedheeti malee namootuma miidiyaa kanarratti nu hedduu kabajnu jaallannu waan akkanaa keessatti hirmaata jennee gogguma ayyaanne obboleewwan keenya dhimma masjiidaaf sagalee ta'aa turan riipoortii gochaa turan. Oromoon dandeettii inni qabu walirratti dhuguma akka dandeettii walirratti qabnu warra sa'a 24 Oromoo kana jechuudha sadarkaa ilma namaa miti seexan nu arrabsuu hin dandeenyetti mul'uchi godhanii sa'a 24 arrabsanu kana maaliif afaan gannurraa hin qabin humna akkasii qabdu erga ta'ee jedhe eessa jirtu maaf jara akkasii sana nurraa gadi hin qabne nu kanatti walirratti maaliif akka jabaanne tokko kanatti mul'atu Oromoon dhaloon nama miidiyaa kanarra jiru waanyoo qaba yookaan hinaaffaa jechuudha. Namni xiqqoo fuuldura isaa bu'ee miila yoo tarkaanfatee jedhe akka waan biizinasa isaa yookaan guddina isaa yookaan jireenya isaa irratti gufuu ta'uu wayitti wallaahi summa wallaahi Oromoon baay'ee hinaaffaa qaba. Laayikii sii gochuudha namni sun si wajjiniin hariiroo qabaachuu qaba jedhe osoo viidiyoo kee arguu dhiisee bira darbu Oromoon saboota biraati kan laayikii godhan waan si dhibu. Oromoon rakkoon isaa guddaan jechuudha dhaloonni keessattuu miidiyaa fayyadamu kun hinaaffaa qaba. Nama qaburraa waa argatte obboleessoo nama waan qabnerraa waan tokkoon argachuu dandeessu hin jiru. Haa guddatu fooloonsaa.
Beekamu Oromoo biratti addunyaa biratti rakkoon qabu beekamtii isaas hin miidhu. Atillee fakkeenya irraa fudhuu isa caaluudhaaf hojjedhu malee isarratti hin naafin waanyeen isarratti. Wallaahi summa wallaahi. Kan rakkoo guddaan duratti mul'ataa jiru jechuudha. Obboleettii keenya kana ammoo akkuma obboleessi keenya Yuunaayitid Oromiyaa jedhee jedhe jechuudha. Akkaawuntiin si sun riikavara akka godhamuu fi tiktookiin dhaabbatichumti dogoggora akka jiru. Namoonni jibbinsaan callisanii jechuudha. Attaak nama gochuudhaaf deemu yoo ta'e jedhe sababni namni sun riipoort godhameef dhuguma seera dhaabbata sanii cabsee moo hin cabsine kan jedhu imeeliidhaan karaa tiwiitara karaa feesbuuka maxxansuu osoo hin taane imeela qabu. Imeelli isaanii immoo daayireekt appilikeeshinii osoo hin taane karaa weebsaayitii jechuudha. Googilii irra seentanii tiiktook jettanii sarchi erga gootaniin boodatti imeelii keessa seentanii riipoorta kan jedhu tuqxanii barreeffamni maqaa isiitiin kan wal qabate suuraa isiitiin kan wal qabate suuraa akkaawuntii isii jechuudha. Barreeffamni tokko kan waliigala ta'ee jedhe nama tokkoon barreeffamee gareen ijaaramee barreeffama hundi keenyaayyuu kan wal fakkaatu ta'uu qaba jechuudha. Obboleettiin keenya kun tiiktookii irratti nageenya labsuu, waa'ee tokkummaa hawaasii dubbachuu, waa'ee dhimmoota namoota intarteen godhan irratti hojjechuu malee qaama kamiyyuu nama miidhuudhaaf attaak gochuudhaaf yookaan ammoo heet ispiriitii yookaan jibbiinsa oofuudhaan nama beekamtu miti jennee barreeffama wal fakkaataa ta'e barreessinee karaa imeelii tiktookiiti. Imeelii isa keessaatiin hangas maara rispoonni godhu tiktookiin dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe karaa imeeliiti dafanii kan deebisanu. Akkaawuntiin Asiyaa yeroo gubatee jiru karaa keessaa waliin dubbachaa turre jenne. Anis namoota gargaarota sana keessaa tokkon ture. Kanaafuu barreeffamni barraa'ee suuraa piroofaayilii isiitiin kan wal qabatu karaa googilii irratti imeelii hundumti keessanuu seentanii akkam akka gochuu qabda viidiyoo gabaabduu isiniif waraabnee garee keessatti isiniif maxxansina gareen haa ijaaramu achirratti akkaawuntii isii kana rikabar gochuu qabna obboleettii keenyaaf jechuudha. Maaliif dhuguma akkasiin jechaa jirtan yoo kan obboleettii keenyaa kun gubatee hafee jedhe inni hadha kana godhee jedhe boru kan koorratti waa gochuudha kanas irratti waa gochuudha kanas irratti waa gochuudhaaf duuban deebi'u. Baalagee qaanessuudha malee giivaap gootee Oromoodhaan ammas boonudhaa godhattee kadhachuun safuudha. Ormaafuu gadi hin jennu keenyaaf miti. Keenya gaafa yeroo darbee jedhe jecha dubbatame tokko Oromoo Amaara caala Oromoo Amaarumatu hammaataadha jechaa turanii jedhe jechuudha. Qaamonni waan akkanaa kana Oromoo irratti hojjetan kun diina caalatti kan isaa eeggachuu qabnu waan ta'eef isaaniif akka kennuu hin qabnu waan kana siriyeessi godhaa obboleettii keenya nama fooloo godha namoonni fooloon godhi yoo jiraatanii jettan jechuudha. Maakii fooloo godhaa hundumti keessanuu hanga akkaawuntiin sirii kabar ta'utti. Garuu wanti hubachuu qabdan namoonni miidiyaa kanarra jirtan hundi keessanuu keessattuu hawaasa keessatti namoonni influenshaal taatanii jettan akkaawuntii lama qabaadha. Akkaawuntii tokko of fudhattanii hin taa'ina. Antuunni boolla lama qabdu adurreen salphatti hin nyaattu. Akkaawuntii lama qabaadha. Kana isin jedha galatooma. Ayyee maammee galatoomii ana bira amma azaan ni ga'uuf daqiiqaa laman caalu daqiiqaa tokko Dr. Hayaatii fi Naa'if Ooroof dubbadha. Fatiyaalleen hin jirti nama sadii jecha. Daqiiqaa tokko dubbadha. Galatoon bakka masiraan bu'ee jira ayya. Ayyee ziizoo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani Muhammad narraa dubbatee iimeela godhuudha sanii jechuu fedhe namni hundinuu iimeela yoo godhe maqaa siitii fi faalawara sii include keessa godhe I think it's gonna help. Sanuman dubbachuu barbaadee ture sanii fi nolbee. Oh my god na guddiste. Yeah. Waan bareedaadha jettanii waan kana irratti haa hojjennu yoo amma fiidbaagii hanga ammaan tanatti kennameef kana yoo wanti hin godhin kataa'u taate yoo hin deebisin guruppiidhaan viidiyoo hojjennee uummataaf gallaqqifnaa uummanni hundi akka irratti hirmaatu qabu. Even sadarkaa tiwiitaraa fi sadarkaa wanti maaliif wanti kun hedduu deddeebi'ee micciyyoota hedduu rakkisaa ture dabana dheeraa siigalee kanaafuu waan kana irratti haa hojjennu jaa jabaadhaa ni deefne inshaallah abdii harkan kanina. Inshallah hundi keessanii wallahi isinuu galata qabdan akka Oromootittu hamilemmaan isin taatanii bira dhaabattanii abshir jettan kun iyyuu isiidha akkaawuntii kana caalaa beeytanii hagana namnu rifatee sii jirra maakii teenna abshir isitti hin dhaagaamin akkaawuntiin xoosii kee haa ba'u warra haasidaatti waan kana godhe jettanii abshir jechuun kun waan kamuu namaa caala osoo namni cadhisee ilaale waan Oromoon hunduu ilaalcha gadhee akkasii qabutti fakkaatuu danda'a isintu jecha yoo amma Oromoon hundi warroonni miidiyaa kanarratti illee dhiibbaa godhuu danda'a hundi rifatanii gocha gadhee isiirra hojjetame kanatti gaddanii balaaleffatan ammoo lakki Oromoo hundaa miti namoota muraasa namoota hinaaffaa fi jibbiinsa dhuunfaa qabanidha jettee isiilleen akkasitti hubatti waan ta'eef hedduu isinirraa gammadee jira big respect Oromooti galatooma Naa'if ergaa kee dabarfadhu hin goolabna.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dubbachuudhaaf waan sila dubbatan maali dubbatanii Oromoon dubbiin ammaa kan fixee jedhanii dubbii dubbatanii karreetti fe'anii waan sila dubbatamuu qabu waa'ee iimeelii kan amma dubbatee jira hundi kennayyuu sanirratti haa hojjennu. Oromoon haga silaa walirra qabsaa'u osoo waliin qabsaa'e guyyaa takkan bullu bilisummaadhaa fi yeroo hundumayyuu jallataa kennaan cabnaa ofii wal cabsinaa kanaafuu obboleettii teenya bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaade galatooma. Ayyee hundi keessanuu dhuftanii yaada kennatuu fi obboleettii teenyaallee hamilee ta'uuf ammallee akkasuma waliin gohaaraa turre galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa jaalatu rabbi sinaa kabaju amma salaan ni ga'ee jira waan ta'eef anillee gara salaataaf irraa deema. Tole naasrii kiyya hedduu galatoomaa hundi keessanuu ayyee. Maakiidhaan ammoo yaadin maakii akkaawuntiin ni jira akkaawuntii kafeetii fi qayna. Inshallah.